waan baay'eedhaan nu kaaste rakkoo jirtu hunduma isaa kaaste. Fakkeenyaaf har'a addi bilisummaa Oromoo ABO'n warra kana wajjiniin walii galee yeroo inni hadda waraana tokko wajjin banatanii deemaa jiran dubbii himaan faannoo gabbeenutti himaa jira. Kan ajjeefamaa jiru uummata Oromooti. Uummata naannoo sana. Faannoon diina keenya. Uummata keenya fixaa jirti. Yeroo Asras Maaree Gabbee akkas jedhu lakkii sobaa dubbiin kunii nuti waliigaltee hin qabnu hin jenne waraanni bilisummaa Oromoo. Jawaar Mohammad warri kuni faannoo naannoo Wallaggaa keessa jirtu kuni piippiidha jedhe. Jawaar akkam piippiidha nuun jedha nuti haqa keenyaaf deemaa jirraa kan hojjechaa jirru immoo waraana bilisummaa Oromoo wajjin walii gallee deemaa jirraa. Gabaabumatti nuti kan tarkaanfillee fudhachuu jirru kan waliin lolaa jirru kan wajjin deemaa jirru kan mari'annee wajjin hojjechuu jirru waraana bilisummaa Oromoo warra abaluu jedhamanidha. Ajaja waraanaati. Jawaarii inaafee takkas ta'a ummata isaa ajjeefamutti inaafeeti akkas ta'a kan jedhamu deebisuu jiran. Wanta kana akkamitti ilaaltu? Ummanni Oromoo eenyuun gaafachuu qaba? Har'a kan ummata isaa ajjeesaa jira jedhameetu warri faannoon alagaadha. Warra heegduun qabdu weerartuudha lafa keenyarraa nu kaasuu barbaaddi. Weerartuudha jechuudha. Weerartuudha. Kanaaf kan ummata kan walii gallee waan kana godhaa jirra jedhanii isaan referaansii waammatan yookaan ragaa waammatan kan wajjin hojii kan hojjechuu jirra jedha waraanni bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sana keessa jiru immoo gale kan isaan duriitti maqaa qabannu Faqqadaan fa'aa Mooseen fa'aa warri jedhaman miti. Amma nuti warra wajjin cimdoo jalatti ijaaramneedha. Cimdoo jalatti immoo kan wajjin ijaaraman marroo fi jireenyaa fa'aadha. Uummanni Oromoo akkamitti ilaaluu qabaa ka jedhudha. Itti deebita jaal danda'u jaal dhaabaa kanarratti yaada kennuu kenniti yookaan yaada kennuu kenniti jaal danda'u nu guduunfee iddoo kanatti gabaabsatti keessaa baana sagantaan keenya dheeraadha waan ta'eef. Galatoome jaalchichaa galatooma sillachanu jaal danda'uun waan baay'ee haasa'eera. Waanum xinnoon tuqa ishee duraarra faannoon jedhan kuni dhugumattuu Wallagga keessatti kan dhaabbate Horroo Guduruu keessatti kan Abiyyi fa'aa ijaarrataniidha. Calqabuma irraa hin beekna kana. Maaliif dhaabbatan ennaadhuma barnoonni ijaaramu ABO dura WBO dura akka dhaabbatuuf ijaarratan. Faannoo ijaarratanis warra daabees itti dhani immoo ABO'dha. WBO'dha jedhee warra waawamu cinaatti ijaarratan. Jarri faannoon Abiyyi fa'aa ijaarratan Abiyyi fi garreen Abiyyi ijaarrate. Ani warra akkama Shimallis fa'aa keessa hin galchu ammas. Maaliif isaan humna hin qaban waa tokko yoo ajajaman malee isa ajaju sanaadha sabna qabu. Isa horii biyyaa fudhate taankiis marfiis horiis maalii fudhate sana. Kan sana godhe garreessaatti kan akka Biraanuu Naggaa fa'aa nafxanyoota Masaraa Minilik isa bira taa'ee isa gorsan. Saba kana yoo beelessite malee bituu hin dandeessu. Yoo iyyoomsite mana isaa gubdu malee kan jedhan. Lammaffaa immoo karaan Horroo Guduruu sun xinnoo saba dammaqe waan ta'eef waan Oromummaa irratti naashinaalizumummaanis yookiin sabboonummaan guddaa waan ta'eef karaa sanas immoo
woboon waan jiruuf kan jedhu sanarraa ka'anii isaantu ijaarrate. Gaafa Iskindir Naggaa Gamaascee faannoo san ijaarrate faana walii ta'ee morma ilma Oromoo kutee deemu Abiyyi gad ba'ee waa tokko kuni aadaa biyya kanaallee jedhee hin dubbanne. Morma kutanii mukatti banne isaanii deeman. Iskindir Naggaa gaafa qabamu torbaan lamayyuun turree fuudhanii gallakkisan. Otoo woboo keessaa namni dhamee ajjeesaniitti harreedhaan lafarra harkisu. Kun hundumtu Oromoon akkatti hin beeku akkatti yaanu. Kun egaa Abiyyi gallakkisa jechuun otoo kun booree gubbaatti wanni faannoo ijaarradhe waraanaarra jiru ennaan qabamnaan gallakkise. Eenyu gurbaa zabbanaa moo zammanee jedhan kanas Abiyyi fuudhee gallakkise. Otoo faannoo ijaaree nan waraana jedhu gallakkise. Otoo marroo qabate Abiyyiin gallakkisaayyuu otoo gammachuu qabeen gallakkisaayyuu kun maa Oromoodhaan nu galuutu irra jira kun. Saayikoloo akkatti yaadu namichi kun. Har'a akkuma jedhe waardiyyaa 70,000 kan mataasaa qofaadha ajaa'iba qabatee Shimallis Fayyisaa awwaalee irra taa'a. Hundumaa sodaachise. Namni Shimallis maal qaba? Warri yoortuu wanni caffee Oromiyaa keessa ta'a maal qabu? Ishiin kaan hattuu, ishiin kaan ishiin Abiyyi itti gallakkisee hataa jiraadhaa jedheedha. Waa tokko warra qabanii miti. Kana hojjetu nafxanyoota Abiyyi gorsa masaraa keessa taa'edha. Har'as yoo Oromoon dammaqee waliin dhaabbatee inni sun deemee inni warra guduruuf wallaga dhufeeti noonnoo gaheera. Karaa Jibaat, karaa Xuqur, karaa Dhaadallee, karaa ammayyaa laga sana gibee qabatee achi gaheera. Jara kan hundumaa biyyi kan ijaarratu Oromoon balleessa kan jedhu. Afaan Oromoo taasa'a. Innaa gadi bahee Oromoo jedha. Jiruudhaanoo maal gochuurra jira jedhee Oromoon kana of hin gaafatu. Kuni lammaffaa kan hin jedhu isa isaan ijaarrataniidha faannoon achi jiru. Faannoon inni gamaammoo har'a ka'ee quba wal qabaachuu danda'u. Abiyyi faannoo afaan Oromoo beekuu fi ijoollee nafxanyaa Amaaraa dhufanii biyya keenyatti galan isaan ijaarrate akkumsaa afaan beeku. Yoo isaan sun meebi isaan kun mooris Itoophiyaanistiidha. Warra naashinaalistii Itoophiyaa kan jedhu sitti amana ta'in warra biyya Oromoo keessa taa'anii of ijaaranii Arsiidhaa calqabanii amma Baaleetti of ijaaraniiru. Qawwee hidhataniiru. Qawwee kana isaan warraa guurratu. Abiyyuun jala warra jiru isa jala warra jiru irraa guurratu. Inni sun qofaan nu yaachisin Oromiyaa keessa maaltu jira? Jarri kun eessa jiru har'a? Sun nu yaachisuutu irra jira. Isaan gaaraa'oo isaan kaabaatimmaa isaanii xinfanyaadhaa yoo dhufanis paaworii wanni barcuma irra nan teessisan kan jedhu qaba biyya har'ayyuu. Isaan kun garuu isaan kana faana yoon biyya Oromiyaa fudhadhe isaan kana naaf wayya kan jedhu mataatti yaada biyya. Kanaaf isaanittidha. Kanaaf qawwee isaanittidha. Nu galuutu irra jira. Ammas hin dhaabu. Kanaaf magaala Oromoo hundumaa magaala gudditti Oromoo fa'aa isaanii kennuu barbaada. Garaa isaan ga'uu barbaada. Garuu innaa gadi ba'e Oromoo kan jibbu jedha. Oromoo mixalaa jedha. Yookiin Oromoo kan jibbu achi. Jaalaaba sirratti. Kanaafuu iddoo kanarratti Abiyyi beekamaadha. Abiyyitu dhachiisee Fiippiitu cimdoo faannoo hidhachiise. Har'a kan faannoon jechuu jirtu waraana bilisummaa Oromoo wajjin walii gallee gochuu jirraadha. Isaan sittiin dhufa. Amma daqiiqaa tokko ishii kana. Sittiin dhufa. Ila kanaafu isa sana. Egaa iddee lamattiin ilaala isa. Innati jette tokko gaaffii keessatti kan kaafte waraansi bilisummaa Oromoo yookiin woboon innaa isaan kana jedhani deebii kennuutu irra jira. Nuti of eeggannoodhaan deemuun nurra jira. Yeroo xinnoodhaaf of eeggannoon deemne yookiin immoo adda adda nu baasuuf
Oromoo adda adda baasuuf sana dhimma itti ba'uu danda'u. Obsaa godhan garuu yoo dhugan faana jiraatan inni immoo afaan isaan qabachiisee taa'u akka waan isaa akka fudhataniitti lakkaa'ama. Kana nan fudha. Gadi ba'anii waa tokko jechuutu isaanirra jira. Yoo immoo gadi ba'anii lakkii saba keenya adda adda nu baasuu fi nu jidduutti tokkummaa keenya diiguu fi kanaaf kana jedhani gadi ba'anii himuutti isaanirra jira. Yoo ta'uu baate akkasumatti fudhata sabni Oromoos inni ala jirus inni keessa jirus. Kuni dubbii dafee atattamaan deebiin itti kennamurra jirutu irra jira. Yookiin immoo maaliif akka isaan faana dhaabbatanis dhaabbanne irra kan jedhanis gadi ba'anii ibsuutu isaanii irra jira. Kuni lamaan ta'utu irra jira. Jara isaan sanarraa dhageenya irra jara isaan kanarraa immoo deebii isaan kennan eeguun irra jira. Yeroo gabaabaaf ittiin jarjarru jechuu kooti. Garuu akkas goonaan diina Oromoo diina nikkaa biyyan qabdu. Madagaskaarittiin si galcha. Maqaan keeyyu Oromoo miti. Jarmaniitu sii baase. Alaabaati qabdu kanas isaantu sii kenne. Ati mataan qabdu. Warra nuun jedhu kana dhaabbachuu faana dhaabbachuun jedhan of ajjeesuu, of fannisuu, ofiin of ajjeesuu jechuudha. Sun waan fudhatama qabu. Saba Oromoo biratti fudhatama qabu. Eenyuun biratti fudhatama qabu. Diina nikkaa faana wantumti irraa galtu keessumaa warra Abashaa karaa biyya Amaaraatiif jedhan Amaaraa jedhee of lakkaa'u sana faana wantumti waloo ta'e wantumti irratti dhaabbanne wal lollu Abiyyi lollu tokko Abiyyi yoo buufnee sana booda'oo maal ta'a? Yookiin waan irraa galan waan irratti walii galan sana gadi ba'anii saba Oromootti ibsuu yoo dhuun walii galan. Sana ta'uu baannaan sabni Oromoos yoo isaan kana godhan akka diinaatti akka diina inikkaatti fudhatee of qopheessu. Oromoon baay'eedha. Dhaloonni kun baay'eedha. Dhiiga isaatiin wayyaanee ari'ee qeerroo 7,800tti dhabne ammas kanatti yaadee of qopheessuutu irra jira. Oromoon ilaalu. Kanaaf isa kana egaa akkuman jedhe faannoon diina inikkaati. Wanti irratti walii gallus hin jiru. Akkuma Isaayyaas farqita inni nama maraate tokko ka'ee faana utaala malee jara kana faana dhaabbatanii mana qe'ee tokko keessa karaarra ta'anii waliin kadhachuun hin danda'amu jedhee haasa'e. Yoomumayyuu kan inni dubbachuu barbaadu Oromoon keessumaa sabni Oromoo amma warra nuti Amaara jedhu waliin jirutti rakkoonsaa itti fufa malee rakkoon kunis itti guddataa waliin jiraachuun hin danda'amu abadan. Oromoon kutate walaba Oromiyaa fi birmadummaa yookiin bilisummaa birmadummaa ofiitiif tokko ta'ee dhaabbate irreesaa cimtasee ammi dhumee nama miliyoonii 60 keessaa miliyoonii 10 ba'ee 50 waa fi umagaa inni ala jirus inni keessa jirus inni ala jiru waan jedhuun inni keessa jirus waan danda'uun har'a qawween guute ka'ee harka wal qabatee ka'e malee gara fuulduraatti Oromoon balaa isa kana caala isa kana dura darbe keessa jira. Kanaafuu kun kanan jedha kanuma kan faannoo egaa inni Wallagga keessatti torbaan kana ta'u keessumaa torbaan lamaan kana keessa ta'utti baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee wanti kun itti fufnaan sabni keenya iddoo jirutti buqqaa lafa sana fudhachuu irra jiru lafuun keenyaan qabeenyuun keenyaan qeesaa irraa saba keenya irraa ri'uu irra jiru. Qabeenyuun kan amma qabachaa deemu cimaa deemu wanti si lolchiisu wanti diina si dhaabbachiisu qabeenya harkaa qabaatteedha. Kanaafuu isa kana bilxiginnaan ishee OPDO jedhanis yoo dhuguma Oromoodhaa kan yaadan ta'a warri keessa jiraatan bilxiginnaa keessaa kan yaa'anii daba kana eenyutu Oromoo irratti hojjeta. Faannoo Wallagga keessatti jaramte hin beeku yoollee quba hin qabu gadi ba'anii sabatti ibsanii saba isaanii kakaasuutti isaanisuma badu. Abiyyi lafarratti isaanii dhiisu dhuguma mo'atee saba Oromoo mo'atee saba Oromoo cabsinaan
tokko kan cabsu isa inni warri nafxanyaa qabatee deema. Kanaafuu agarsiisa. Waan baay'ee agarreerra. Kanaafuu kanarratti Oromoon taa'ee lafa jalas karaa hundumaa karaa miidiyaas inni biyya keessas lafa jala inni alaa immoo oomishaalee ifaaf ifatti karaa hundumaa mari'atee iddoo tokko dhaabbatee yeroon isaa amma yoo dhiyee sabni keenya balaa guddaa keessa bu'aa nutis biyya dhabnaa ijoolleen keenyas biyya dhabdi. Kanaafuu kanarratti yaaduun yeroon isaa dhi'uun irra jiru ammayyuu dhiyeera. Kanaafuu hundumtuu ka'uutu irra jira kan hin jedhuun qabaa galatooma. Ayyee ulfaadhu jaallaba galatoomi. Yaada bareedaa yaada gaarii nuuf qooddani jaaldandoo jaallaba galatooma dhimma kanarratti anis yaada tokkoon itti dabaladha. Tokko ummanni naannoo kana rakkoo hamtuu keessatti kufee jira. Rakkoon isaan keessa jiran rakkoo jiraachuu dhabuuti. Guyyaa guyyaan qalamaa jiru, guyyaa guyyaan ajjeefamaa jiru. Namoota hedduun beeka kan maatiin jalaa dhume taa'aa jiran. Ummanni giddaa ayyaanaa, ummanni naannoo kana naannoo Horroo Guduruu, naannoo Wallagga Bahaa, gandoolee adda addaa keessatti rakkoo hamtuutu qaqqabee jira. Boruu aga Finfinneetti deemama dhimmi kun. Hamma galma Finfinnee to'attutti faannoon deemti. Tokko ummanni naannoo Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa jiran kun hidhachuu qabu. Qaamni bilisummaa walabummaa nuu fida jedhanii eegan erga walii galee diina wajjin naannoo sanaa wajjin rukute ummanni kun hidhachuu qaba. Ummata kana immoo hidhachiisuudhaaf hayyoonni haala kana keessa ciisanii gaafa ummanni isaanii dhumaa jiran callisanii ummata yoo xiqqaate ko namni waafa walii galtee gaafa godhatu nun ajjeesin saba keenya ajjeesin ummata keenya ajjeesin jechuu danda'uudha qaba. Saba koo hin ajjeesin ummata koo hin ajjeesin waliin jechuu danda'uudha qaba. Jarri immoo lakki kophaayuu ajjeesutti hin jirru walumaan ajjeesuu jirraa jedhanii himuu jiran. Kanaaf ummanni kun maaltu furmaata isaaf ta'a? Jiraachuu dhabuun ummanni naannoo sanaa qabeenya qabu haala qabu hundaan ummata biyya alaa kana keessa jiru dabalannee ummata naannoo Horroo Guduruu Wallaggaatiif Wallagga Bahaa keessa jiran ummanni Oromoo guutuu addunyaarra jiru bakka jiru ummata kana dargaggoo jaarsa jaartii otoo hin jenne hidhachiisee akkuma faannoon qeesaa irratti dhuftee isa reebdee isa boochifte isa ariite isa buqqifte qeesaa irra diina kaafachuudha qaba. Namummaan gargar miti waan ta'eef. Kana hayyoonni Oromoo dhalattoonni naannoo sana dhokatanii maatii ofii achi baafatanii iddoo biraatti baanii taa'uurra inni biyya alaatti fira qabu maatii isaa yookaan Naqamteetti yookaan Finfinneetti galcheera. Inni garuu biyya alaatti waan qabne qe'ee sana keessatti dhumaa jira. Faannoon qe'ee isaa qabeenya isaa irraa fudhatteerti. Ummanni naannoo sana jirus ta'e biyya alaa kana keessa jiru GoFundMe's ta'e karaa barbaachisu waan danda'u biyyoota alaa kana keessa hidhachiisanii ummata sana deebisanii hidhachiisanii ummanni sun ofirraa lolatee qeesaa deebisee bilisoomsachuu waan qabuuf eenyurraayyuu qaama hidhate kan mootummaarraas wabiin inni argatu waan hin jirreef waan kana gochuun dirqama kan jedhuudhaan dhaamsa qaba. Egaa kan itti haanu jaallan waa baay'ee dubbanne gaafin keenya bal'aadha. Amma nuuf gaggabaabsa daqiiqaa 5 duwwaan sinii kenna. Waa baay'ee keessaa haasofne. Tokko har'a murni lamatti qoodamtee jirti dubbiin. Murni sadaffaan murna miti qaamni sadaffaan walabummaa Oromiyaa ka jedhudha. Tokko Tsimdoo, lama PP. Waraanni bilisummaa Oromoo kaan Tsimdoo jalatti galee kaan PP jalatti galeera. Waraanni bilisummaa Oromoo akeekaaf kaayyoo ganamaa qabatee deemaa jirus jira. Sagaleen garuu warra akeekaaf kaayyoo ganamaa qabatee deemaa jiranii sun dhagaamaan jiru. PP'n waraanni bilisummaa Oromoo kan akka Sanyii faa, kan akka Shurrubbee faa, kan akka Goollicha Dheengee faa, kan akka
namicha faqqadaa faa kan akka qajeelaa mardaasaa faa kan akka leencoo lataa faa warreen qabsoo bilisummaa Oromoo kaleessa fudhatanii gara PP'tti galanii PP wajjiniin shubbisaa jiru. Itoophiyaanistiidha jechuudha. Itoophiyaawwii ta'aniiru. Walabummaa dhiisaniiru jechuudha. Lama kan akka cimdootti kan akka marroofaa kan akka jireenyaa faa immoo cimdootti nammaniiru. Dhaga'uu jirra. Inni kun immoo sirumaayyuu kan caalu federaalistii otoo hin taane yuunitarii ta'aniiru tokkummaa Itoophiyaa warra faarsanii jechuudha. Alaabaa lummuxxii wajjin walii galanii jechuudha. Kanatu argamuu jira. Faannoo wajjin walii galleerra jechuun kanumaa jechuudha. Waan biraan qabu hiika biraan qabneef. Okay. Warreen cichanii kaayyootti cichanii hafantu jiru. Ka walabummaa bilisummaa Oromoof Oromiyaa fudhatanii deeman. Isaan kana iddoo kanarratti akkamittiin jabeessuu dandeenya? Warra kaayyootti cichee kana maal gochuutu nurra jiraata? Warra sanarra akkamittiin jabeessuu dandeenya? Kanaan wal qabsiistanii uummanni keenya biyya alaa kun jiru ijaaramuudhaaf maal gochuutu irraa eegamaa? Maal dhaamtu guutuu addunyaarra kan jira waraanni bilisummaa deeggartoonni jaarmaan abaaboo biyya alaa kun bakka lamatti addaan bahee bakki nuti jirru jabaachaa dagaagaa jabaachaa jira. Warri gama biraas akkamittiin gara tokkotti dhufnee kaayyoo fi akeeka qabsoon bilisummaa Oromoo barbaaddu kaayyoo ishee ganamaa ishee dhugaa sanatti akkamittiin galmaan ga'uu dandeenya? Walabummaa bilisummaa Oromiyaa akkamittiin mirkaneessuu dandeenya? Ka jedhu asirratti dhaamsa nu dhaamtu gaafii biraa tokko qabna sanatti deebina. Jaallanda'u. Galatoomii reefu iddittiin dhaabee waa'ee akkaatuma waliigala sila sirni gartee jaarmaya bilisummaa Oromootiif sossoo qabu warri amma haasa'u jirru kun warra waan san dabse yakka hojjetanii jechuudha. Uummata Oromoo irratti yakka hojjetan. Maaliin waan silaa isaan itti gartee gabbaan san diina inni kaate wajjin diina qaroo wajjin wal tahuu irratti maal irratti akka wal ta'an wal ta'uun beektaa waa rakkoon qabu isaan san sirreessaniitimoo waan san irraa deebisaniitimoo kanaaf isaan san gartaan yakka dalaganii jaa jechuudha. Lama ka ammaa immoo kunummaanuu amma tokko waa'ee warra mootummaa wajjin walii galee bilxiginna gale leencoo lataatirraa kaasi illaa goollichaan fidi amma sanyiitti jenne sun warra gartee alaabaa iddoo san gartee daabboo qabdutti hagale warri badaan kami kamma lummutti gale kanaa jechuudha. Kan osoo itti dubbatanuu yeroo miidiyaa irratti haasawanillee maqaan dhawan ummataan waan gaafachuu jirallee hin ja'an yeroo takka takka dhaqeetiin laalaan namni waan kanarraa waa isaan gaafatullee hin jiru. Namnummaan waan jiru natti fakkaatu fakkeenyaaf akka jaarmaatti duraan guyyaa jimmataa akka kalee kana fa'aa hedduu wal geenyee gaadhiichisaa turre jechuudha. Amma guyyaan jimmataa kun gartee guyyaa hojiiti sabtitti illee haadeeffannu hajuu kun uummanni biraa dhabamu. Nama lamaa sadii dhageesse sagalee. Kun immoo maqaa dha'utti hin jiran. Ija guduunfatanii maal fidanii uummanni kun durattumarraa hoo kaasi nama gartee waan xiqqoo waa harkaa qabu. Kanuma isaan dura deemuutu uummata kana gartee akka fedha godhaa ture. Nuti gartee jara saniin addaa miti. Kan jiru akkuma gaafa leencoo lataa afaan gaafa randan ta'an amma nuti harar jirra. Gaaruma jirrallee nama waan kana qaba. Maalii hogguu jedhamu maayyii deebiin yoonii fi jara kana keessaa hafne shifta jedhamnaa akkuma ta'eenuu gaa waan irraa arkanne garuu immoo marii waan kanaa dursee hin jiru. Akkuma inni dhaqeechitti jaraa wajji walii galee diimaan oggoo bakka inni garra kabiraan garre Oromoo dilli kun jara lamaan kana ka waan kanaan deemu moo leencoodha jechuudha. Deengaddallee seera silaa dhaabni kun qabu cabsanii biyyatti galanii piipitti dabalaman. Eenyuun mari'atan gartee warri immoo ka'ee gartee asmaraarraa galisan
warri kunuu maali kajuun warri gaa ammaa kuni faannoo ummata keenya fixu jirtu naannoo kana waliin jirra waliin lolu jirraa jettee osoo faannoon dubbattu lakkii waliin hin jirru duraan beektaa waliin jireenya maal jettanii gaa adda tokkummaa waliin qabna jedhamee dubbatamaan bubbulee jira jechuudha. Bakka uummanni sun itti wal ga'utti illee alaabaa Oromoo garre isaan ammoo namicha keessaa illee dhoysanii kanii fi namicha dhaqe osoo beekamu kan mul'ifne Anfar mul'ise Soomaaliin mul'ifte Tigree fi Faannoon mul'ifte kuni mul'isuu dhabuun maali? Eega gartee humaan hin godhan jedhani achumattumaan mul'atin kuni kan baasaa ka ammaa kana jechuuf hin ja'a. Ka sadaffaati warri silaa kana keessa hafe eeysa jira bar inni kun bar bilisaa bar amma nuti ala jirru kun waan isaan hin gargaarru sagalee ta'uu fi qabaannu gartee gaa qabeenyaan bira dhaabbachuudha. Warri biyya keessa jiru immoo baheellee humaa dubbachuu hin dandayu. Oromoo keessaa eenyu bilisa? Ani fi gaafaan gaara jiruun bilisaan. Eenyu gartee gaa watakkallee ajaja dhaabni kiyya akkaanii fi beekutti na ajajuuniin bulaa jechuu gartee bilisa. Mootummaa Itoophiyaa jalatti hin bulu seera bakka biraatiin illee hin bulu jechuudha. Warri silaa bilisaa isaanii ka silaa waan kana kan gartee isaanii ala jira jennu bakka sadiitti haa baafnu tokko gartee warra akkasiiti. Kan kafaan noggolee fi kabilxiqinna galee kan ka sadaffaa ka silaa nagaya jennu kun warra eenyu jira. Eessi jira. Sagaleen isaa tana makkammaa tana agartee akkanumatti if dhoyseetuma waan jiru ja'a. Namni bilisaa ta'u uummata kanaan bilisoomsa jiru akkanuma callisee kunillee waan addaati. Yoo dubbiin jabaatte akka hummoon gaafa kan jette dhiichisa kaa hummoo miila lachuutiin seeni jennaan yoonii fi dhiichimni tole lachuutiin inni seena yommuu tolu baate tokkichaan keessaa qabu kanaa'u niin baafadhaa jette jenna. Qabbanaa'u akkasiitti irra garra kaanumaa'u qabbanaa'u akkasii maaliif bakka jiru jira sagalee isaa baafatee arra miidiyaan durbeetaa telegiraama waraana tokko ilmi namaa wal qunnama bahaa fi dhiyeetti wal qunnamna wanni biraan jiru gaa amma tokko ji'a lama sadii deemteeti yoo kam shafifte ji'a sadii afuritti baharraa hamma dhiyaa sanuu gartee gama dooniiti yoo deemte dhayita arra immoo waan guyyaa arraa kana tahamu ammatti dhageessa agartaa jechuudha bahamee beeyin maganii gartee tunnun fakkaattu waan karaa keenya waan gartee gaa nuti gartee sagantaa dhaabni kun dur lafa haa irra sosso'u jirru diinaa wajjin wal ta'uun waan hin jirre jedhanii hin dubbanne jarri kunis anummaan sadaffaa kunis hin baanaa barsa. Kabiraati uummata kana cinaa dhaabbachuun abbaatu bar akka ati namni cinaa dhaabbatu abbaa if godha. Dubbanna dhabne tanaas as beeyyoon dubbatin miidiyaan dhabne kunoo harkaa qaba miidiyaa harkaa qabaa jechuudha. Yoo kanaan hin dubbanne yooniif imma asirratti yoo afeertan eenyu isaan garafa illee inni kun bilisa qawwee qabaa bar gaara jira bar akka jirutti akkasumaanuu asirratti afeeramuu danda'ama. Yoo asii afeeramee dubbii kanaatti jira jara keenya quba qabaadha Oromoo dubbii kanaan nu qabate yoo jee maaltu mataarraa mura kanan garre isaan cina dhaabbachuufis kuni waan wal xaxee jiru tokko jira jechuudha. Akka huummooti kanaas ni hubanna. Akkuma kalee jechi tokko jedhame jechi dura taa'an maal jettaniin itti gaafataman siyaasa walii galaa gaafii gaafatame irratti waan wal gartee waan if qabbanaa'aadha. Osoo amaarre hattuun tun faannoon akkasii as baatee hanjama bakooraa qabattee hanjamaa gootu kakkasiifaan ammas deebii akkasii kan san kennuun akkamitti uummata Oromoo kanaaf laalaniiti. Uummanni Oromoo akkamitti isaan laala. Ati mataan kee akkamitti isaan laalta akkamitti isa laalan. Shakkiin nan seenu. Kanaaf waan kanaa jira akka gartee abbaan si cinaa dhaabbatu abbaa if godha. Abbaa if godha jechuudha gartee. Kanaaf kanaan nan mul'ataati waan haga tokko nu gaggabaabsaa jettaniif galatooma. Ulfaadhu egaa jaal danda'u galatoomii akka gaariitti irraa nu dubbatte jaal dhaabaa. Yoo dhugaa dubbanne egaa akkuma jalqaba jedhee qaamoleen kaan faannoo jala kaan tsindoo jalatti galanii kaan immoo PP jalatti nam'anii jiru waraanni bilisummaa Oromoo.
qaamni haqaa fi qabsaa'u immoo ka dhugaadhaaf qabsaa'u kophaa dhaabbatee jira walabummaa fi bilisummaa birmadummaa biyyaa fiduudhaaf warra kanaaf jiran kun sagaleen isaanii baay'ee ka'aa miti garuu dhugaan isaanii immoo jabaadha humni isaaniis jabaadha akkamittiin waan kana galmaan ga'uun danda'ama jaarmiyaan ABO biyya alaa kunis bifa barbaachisaa ta'een akkamittiin irra deebi'amee ijaaramee jabaachuun furmaata ta'a godina Awurooppaa keessa jirtu sini itti gaafatamtoota godinaati yoon jedhu koree godinaa keessaa dhawarri kan hojjechuu jirtan akkuma guutuu addunyaattis immoo jaarmiyaan ABO kun jabaatee waraana isaa akka gargaaruu fi warra sagalee dhabeef sagalee akka ta'u warra immoo humni isaan barbaachisu humna akka ta'aniif ganamni irraa jedhamee akka hamileen waraana keenya hin buuneef maal gochuutu barbaachisaa maal dhaamtuu ka jedhudha. Galatoome jaalchicha egaa gaabii baay'isa barbaachisaadhas isa kana innaa kaafnee ilaallu kanarra egaa ijoolleen har'a bosona jiran kun baay'oonni isaanii qeerroo keessa turanii qabsoo sana jijjiirama fidanii obbolaa isaanii 7,000 8,000 dhabanii warri immoo isaan warra bosonatti galeedha. Egaa bosonatti galanii inna obbolaan isaanii dhuman akka caaluufaa kan biraas inna beelteginnaan jalaa fixxu nus waru kan nu eeggatu kanuma kan jedhan dhiiga obbolaa keenyaas baafnee oromoodhaas walaboo baafnee saba keenya saba keenyas bilisa baasuun nurra jira kan jedhan bosonatti galan wal gurratanii. Egaa yeroon immoo deemtee kun waan qabsoo keessa jirudha. Inni kaan deebi'ee galee yeroo amma keessa jirru immoo akka dhageenyutti inni kaan immoo diina enikkaa faana ijaaramee Itoophiyaadhuma ishii impaayiriidhuma ishii Oromoo fixaa jirtu kana ilmaan Oromoo lafarraa haxaawarra jirtu kana isa impaayirii akka nugusaattiin deebisee ijaaraa jedhu sana buusee impaayiriidhuma sana ijaaruudhaaf warra deemuu mul'achuurra jira. Kuni baay'ee fafa. Isaanis warri kana godhu garreen kana godhu kuni garreen jedha maqaa namaas hin dhabu garreen kana godhu kun isaaniifis yoo itti yaadan wayya baay'ee duratti hin deeman akkuma gobanaan Minilik isa galaafate sana Habashaan Oromoodhaa toltu hin jirtu amma dhufanii Oromiyaa qabatanii waliin deemu Habashaan innaa nama moksu dippiloomaasii isaa yookiin qunnamtiinsa hamaadha jechoota baay'ee nama moksan qabu. Gaafas jala galfatan garuu morma siqutu sa'uun galloo maamanni isa jedhan tokko qabu. Nama kana mana ajjeesanii dawwaalanii booda jedhu. Kan isaanii amantiin kana. Oromoon kana beekee jarri kunis warri garreen kun dhaqee isaan faana dhaabbata keessa garagalanii akka ilaalan ammas yeroon isaanii akka saba isaaniitti deebi'an. Gaafanna kabajaan kun isaan hin baasu saba keenyas hin baasu. Warri immoo isaan biraa afan seenaa hojjetanii darbu. Seenaan isaanii warqiidhaan katabamee taa'a. Qabsoo isaanii obbolaan isaanii irratti caccaban lafeen isaanii isaan biraa dhiigni isaanii gamnamee dirree bosona jalatti dhagaa keessatti biyyee irratti otoo iyyuu biyyee irra garagalchanii deeman isaan gaafata. Isaan immoo cinaa dhaabbachuun bayeessa cimaadha. Har'a yoollee lakkoofsumaan xinnaatanii hafanillee sabni isaanii har'a rakkoo keessa galaa boru baay'achaa dhufu. Saba miliyoonii 60 gara 65 qabna. Sana keessa afaannoon qeerroon
lakkoofsi isaa baay'eedha ammas fixanii hin danda'an waan feenuu abiyyi fa'a. Diroonii fidan maal fidan. Kanaafuu iddee jirrutti warri rakkoon Oromoo warra isaa gali. Borus Oromoon akkanatti seene Habashaa faana yoo jiraate biyya ofii walaba qabdu. Yoo ijaarrate malee yoomiyyuu rakkoo keessaan ba'u. Biyya isaayyuu dhabuu danda'a kan jedhu kan yaadu hundumtuu walitti dhufee haasa'ee inni alaas akka alaas inni biyya keessatti humna godhatee karaa dinagdees amma danda'u walii buusee inni karaa gorsaas yoo dinagdeeyyuu dadhabe gorsuudhaan yaada fiduudhaan wal faana dhaabbatee Oromoon baalixatti kaabaa kibbatti jiddu galeessu hundumtuu wal faana bobba'ee yeroo xinnoo fudhata Oromiyaa bilisa baasee biyya saarra nagaadhaan jiraachuuf. Kan akka Oromoos qabeenya qabu hin jiru, kan akka Oromoos humna qabu hin jiru, kan akka Oromoos lola danda'u hin jiru walii gallaan. Oromoon mataa isaa irratti hirkatee deemuu of danda'ee deemuutu irra jira. Warra diina nikkaa faana wantumti wal isaa galchu hin jiru. Argineerra. Bara Minilik argine ammarraatti. Kanaafuu kan inni jedhu dhaamsi koo warra araatiin warra ala jiru hundumti keenya rakkoo xixinnoodhaan wayaan dhabdee xixinnoodhaan teenyee ishii manatti gallee teenyee facaanee taa'urra saba keenya abararu. Sabni keenya bararamuutu irra jira. Biyyi keenya Oromiyaan bararamuutu irra jira. Gaafa ishiin bararamte jaarmiyaa siyaasaa adda addaa akka feetti dhaabbachuu danda'a biyya isaa keessatti bilisa ta'e. Warra Habashaa jala deemuun nun baasu. Argineerra waggaa baay'ee. Rakkoon keessa jiraatna waan isaan irraa barbaada. Isaan nutti barbaada malee nuti wanti isaan irraa barbaadnu hin jiru. Humna gaafa godhan yoo faana jiraachuu baanne haasa'uu dandeenya. Namni humna hin qabne isa humna qabu faana taa'ee haasa'ee waa godhachuu hin danda'u. Kanaafuu kana dhaamsa kootiin jedha. Lammaffaa isa kana dura jaarsoliin keenya qabsoorra turanii waggaa meeqa eeggalee isa galata galfanne isa isaan hojjetan sana. Waan baay'eetu hojjetame isas lafa kaa'uun nurra hin jiru. Bilisummaan kun Oromiyaan kunis dhiiga isaanii fi dadhabbii isaanii dhufeera. Garuu wanti nu gaddisiisu sana booda immoo deebi'anii nama ajjeesu kana nama Oromoo lafarraa dhaamsu kana nama kan akka Haacaaluu fa'aa boru guddatanii Oromoo walitti kan lafarraa kichuu karaatti hambise kana. Mootummaa akkanaatiin mootummaa Oromiyaatiidhaanii maqaadhaanii inni akka baay'ee nama gaddisiisa. Isaanis keessa deemanii Oromoo yoo kan jiraatan lubbuun amma kanayyuu waggaa baay'ee Oromoon dhifama gaafachuu karaarraa kaanneerra kan jedhu sana. Oromoon deebi'ee jamaata. Amilee Oromoo cabsaniiru. Amileen Oromoo akka tuqamu godhaniiru. Otoo isa ajjeesanuu otoo maal godhan waggaa 8 keessumaa dhiyaa Oromoo irratti Wallagga keessatti dhiigni amma kana Minilik amma kana ganna qeeranatti wayyaaneenis dhiiga amma kanaan ganna amma namichi kun mootummaan namicha kanaa amma dhiiga Oromoo gannaqe amma dhiiga dhaloota Oromoo gannaqe kichoota Oromoo amma mana Oromoo gube dirooniidhaan taankiidhaan marfiidhaan warri kana kanan goone. Kuni mootummaa Oromooti jechuun baay'ee qaaniidha. Mootummaan saba ofii mootummaan saba ofii akkanan godhu. Diinnu wayyaaneenuu akkanan goone Oromoo. Qe'ee Oromoo kan ishii dura dhaabbatu warra siyaasaa qabdeeti reebdi saba Oromoo akka saba Oromootti kaatee mana isaa irratti guggubdee marfiidhaan reebdee godaan ishiin balleessite hin jiru. Hatteetti horii gurratte. Inni kun horii guuttachuu miti. Horii biyyaa kan isaa godhateet warra nama ajjeesu warra namarraa karaarraa nama dhaamsu hundumaatti gurratee qabeenya Oromoos balleessuu irra jira. Qe'ee Oromoos balleessuu irra jira. Dhaloota Oromoos balleessuu irra jira. Kanaafuu Oromoon keessa garagaleetti yaaduutu inni ala jirus inni biyya jirus. Yoo akkanatti deemne biyya Oromoos hin dhabamti. Sabni Oromoos lafarratti nafu aburjaanii warra Awustiraaliyaa sana ta'a. Akkas gochuuf deema namichi. Isuma gaafa dura Oromoon yoo na deeggaruu baate waggaa 100,000 bira dubatti deebisa kan jedhu sana. Kanaafuu isa hojjechuu irra jira. Kanaafuu Oromoon itti yaadu kanumaan jedha. Ulfaadhu jaallaabaa galatoomaa jaallan egaa amma gara xumuraatti jirra. Gara xumuraatti kan jirru
waanuma taajjabaa jirurraa waanuma torban kana keessa torban darbe kana keessa waa hedduu deemaa jira. Gama biraatiin bineeyyiin mooraa qabsoo Oromoo keessatti ilmaan Oromoo ajjeesaa jirti. Gara laafummaan dhabame haadha fuulduratti ilmoon ajjeefamaa jira. Mana keessatti namni mana keessatti qabamee qalamaa jira. Morma citee deemuu jira. Har'a kunoo wanta dhalli namaa hin taane Oromiyaa keessatti deemu ture. Deemaas jira. Sanaan hin hafne Oromoon baqatee daangaa qaxxaamuree bishaan irra bahee gammoojjii keessa bahee waan salphaa ta'utti hin jiru Oromoo. Saudi Arabiyaa keessatti aga wal qalanii wal ajjeesanii Facebook irratti wal baasanii TikTok irratti wal baasanii warreebanii wal ajjeesantu dhaga'amutti jira. Kana kan wal godhaa jiru ilmaan Oromooti. Bara qaanii bara waliif adooddiin dhabame bara Oromoon Oromoo irratti duule bara mootummaa Oromooti ofiin jechaa biyya keessaa namni qalamu namni ajjeefamee harreetti fe'amu namni ajjeesanii bishaanitti darban miila hidhanii gogaa irraa kaasan mana keessatti dubartii ulfa ajjeesanii qalanii mucaa garaa dhabaasanii abiddatti darban taatee kanatu uummata keenya biyya dhaloota isaa irratti Oromiyaa irratti kun taate. Bara Oromoo biyya bulcha jedhamutti. Baruma kana ilmaan Oromoo baqatanii galaana irra ba'anii maatii irraa horii gurguratanii maal jedhanii ba'anii biyya namaa keessattis taatee akkasii walirratti raawwachuu jiran. Yeroo dheeraa dhaga'utti turre waa gochuu hin dandeenye numa dhiifne. Guyyoota lamaan sadan darban kana keessa Obbo Jawaar Mohaammed hojii dinqii hojjechuu jira. Feesbuukidhaan baasee warreen daba kana hojjetan qaamolee biraa duuballee jira akka jedhamu deemuu jira. Maaliif Oromoon akkanatti walirratti dabee maal dhageessanii beektu bara jireenya keessaniitti oduudhaanis ta'ee hororii warra nama nyaatu sana huutii jedhanii huutii fi tistii jedhanii warra biyyoota Afrikaa kana keessa Ruwaandaatti akkasitti namni wal fixe jenosaayid jedhanii yeroo odeessan dhaga'amaa ture. Amma kun gosa biraaf gosa biraa miti kan wal fixaa jiru. Oromootu wal fixaa jira. Maqaa walitti moggaasanii Walloo, Harargee, Jimma, Arsii jedhanii maqaa walitti moggaasanii yeroo dhayi cabsi fidi maal godhi jedhee dhalli Oromoo akkasitti garaa walitti jabaata. Maalirraa ka'eetu wanta akkasii ta'e jettanii yaaddu? Namicha dhimma kanarratti jabaatee haala kanaan hojjechuu jiru nan dinqisiifadhaa guddoon itti gammade waan kanarratti dhaamsi waan kanaaf qabdaniif gorsi isin qabdanii fi akka waliigalaatti waan taajjabdanirraa waan kun maalirraa ka'e Oromoon akkas wal godhee ka jedhu yoo gabaabsitanii daqiiqaa 3-4 baay'ee deemeera yeroon keenya waan ta'eef irraa waa otoo hin jedhiin hin buunu jedheetumanii fayyaa ta'a. Galatoomi. Wanni kun waan tokkoffaa waan fafaati. Lammaffaa immoo namni bifa kanaan wal dhabuun har'a qofa hin dhufne. Akkaan fi beekutti tokkoffaa 77 irraa ka'ee afaan baaraa saniin ture jechuudha. 80 keessa uummanni keenya asiin gaafas karaa boosaa ta'e kun hin jiru Jabuutii kanaan hedduu namni karaa kanaan biyya sanitti deemaa ture jechuudha. Hogguu deemu kana karma irra deeman kana Yaman keessa baateetiin Suudii kana dhayidha. Maaliif hojii haqa tokko beektaa ga'a. Kuulii wayiitu jira. Namnichi dhaqe gartee haqa tokko if jijjiira waan jedhamuutu uummanni keenya hedduu mataa keessaa qaba. Osoo balaan alaatu hin banamin jechuudha. Yeroo sanitti warri amma waan kana dalagu dargii irraa kaasii gaafa mallas kanaas numa turan. Hamma dheengaddaatti namni gartee karaa kana deemaatuma ture. Dallaalli akkasumatti namni gartee biyya tana Yaman keessaa afaan Jabuutii kana taa'ee
biyya keessaa illee walitti hidhaadha namni suduudumaan deemaa ture jechuuf hin ja'a. Maayyii tan ammoo akkuma jedhame harka biraa tokko gartee waatu keessi jira kan jedhamu kana. Mootummaan kun waa hedduu gartee wanni inni dalagu akka shakkiitti. Wanni inni dalagu iddoo dabre kana waggaa tokko lamaan kana keessa namoota biyya faranjiitirraa galanii asiin su'uudii kana dhaqanii nama biraatii miti fakkeenyaaf harar kana keessa qubsuma bareentumaa keessa warra sadiitu qubata jechuudha. Warra sadeen kana wali bahanii walit diranii gariin diqaala jedhanii garii inumaa nu gabroonfatee faa'uu jedhanii dhalamma akka humbannaa jira. Murawwaa jira murawwa ilmaan abbaa ituuti humbanna abbaa anniyyaati kaan qal'oo jira. Walib buusanii namni kun gaa arrabaan daaraa wal kutaa ture jechuudha. Hammaanii fi ati Oromoo tanaa beektaa Oromoon tun dhugootti beektaa uummata ani akka kiyyatti uummata jajjabaadha. Ta'anii walitti hin buune uummanni kun hundummaas akkana wal keessa jira qubsumaan biyya keessatti. Asitti illee dubbiin takka takka dhuftee namnummaan silaa beekta haga tokko maqaa qabu jedhamulleen as bahanii waa hedduu haasawamaa turan. Dubbiin amma gartee wal ajjeesuutii fi wal qaluutii fi muka maaree walit dhiibuutii fi jinniin kun gaafa dargii keessa maan turin. Hamma waggaa 27 tikireen jirtu kana keessa qaliinsi kun haga tokko wayyaa ture jechuudha. Eegan mallee deebi'i namni naannawa harar kanatti gartee bakka tana jiru kun akka isaa waliin bu'an hagoodhe booda wanni kun haga tokko jabaatti. Jechummaa dheengadda namni hortee gaa waan kana achi seenee gartee waan kana namoota haga tokko harkatti illee qabatanii iyyisiisaa jiru jawaari jenne. Dhuguma yoo namni tokko waan takka oguu dalage waan hamtus ni dalaga ilma namaati gaadhiis ni dalaga. Waan kanarratti wanni inni dinqisiifadhee gartee waatu booda jira uummata keenya gartee hogguu waa dhufan hogguu waa waliin dha'uu barbaadan waan kana godhanii je'eeti miidiyaa irratti guyyaa tiktook irratti bananii gartee haasawan gaafii wayii keessa wanni gartee haga tokko tuqee ture jechuudha. Wanni waan kana ibsu Muktaar Kadir Su'uudii jira embaasiidha. Embaasiin biyya takka jiru itti gaafatamaa uummata miliyoona 130 takka 120 isaan jedhanii kan Itoophiyaa guutuutiif isaaf suniif achi ta'a. Toltuu isaanii irra jajjabeessu hamtuu isaan dalagan irraa ittisuu fi yoonii fi mootummaan sanillee gartee hawaa gootu taate itti gaafatama uummata kanaa fudhatee bakka san jira jechuudha. Hamma balaan dilli kun asii dhaqanii warra waan kana jalqaba duraa walitti diruuf ilma namaa kana maal godhu ka gartee wammu guurrachuu fi waa hedduu hamma dalagamu bakka san dhaqanii achirraa bobba'a uummanni kun waa takka hin dubbanne dilammallee deebi'ee eega kan harkaan ijoollee wal geessu ijoolleen sunneen beekadhumma ijoollee safuu fi aadaa uummata isaaniitillee hin barintu abbaa fi haadha jalaa badee tagartee bulchiinsa Oromoon qabdu safuu Oromoon qabdu qaanyii fi tolaa fi gaarii Oromoon qabdu kasammuu keessatti fudhatin kan ittiin guddisin kanaa asirraa yaa'ee jechuudha. Haa yaa'u isaa amata isaa waggaa 15 akka fakkeenyaatti haa ba'u 5 ta'a waggaa 20 kudhanitti da'i waggaa 25 amma namni kun nama guddaa ka deemee arrii baasee jira. Kun hundinuu ala kanatti gartee osoo niifi takka gorsaa fi waa kana mana barnootaatti gorsa ilmi namaa akkatti jiraachuu qabu. Manatti beekadhu haadha abbaa keetii fi akaakoo galgala taa'ee waan nutti hima. Qaanyii gartee gaa waan godhuu hin qabne, waan silaa goonu, waan namaan hin jenne, waan jechuu hin qabne. Kana hunda irra guddaa warra bira hin jirreetu ala kana bee achuma dardaree waa takka waan isa afaan dhufe. Wahuma fedhe dalagaa jechuu gartee ammallee nama garaan jabaate. Lafa tana isin ani hin beeku gartee kabee tariif haani lafti tun lafa abaaramtu kan isaan gartee keessa baanii achi dhaqan kun. Lafa dhagaanuu Jibriil faana dhugaatti harcaasaa ture samiirra. Kana keessa namichi bahee goggogina kana keessa bineensa nama 10 fa'aa wajji deemaniiti nam lamaan bakka salaa deeman san gan kaan dhagaarra guuranii biraa yaati ijoolleen tun. Isaanii umriin xixiqqooti jabeenya kana gartee hamtuu sana dalaydu maal balaan tun irra geesse garaan jabaatee waan biraa ta'e achi dhaqee jechuudha. Kan kuni kana keessa mallee deebi'i warri bakka san jiru dillima waan kana dalagu kun warra seeraan biyya san hin dhaqin itti gaafatama qaban warra iqaamaa baanan qabantu jira biyya san
gartee ammaas sittisiin gartee nuti qabnu kana guutuu kala osoo hin ta'in itti gaafatama nama tokkanaa nama dhibbifaan ka jala jiru jira jechuudha. 20 30 dhiiraa dhalaan namni seeraan asirraa deeme isaan kana keessatti achitti wakiila jedhanii itti gaafatama qaba. Re'ee namaa tiisa, gaala haa tiisu, oduu haa dalagu, damooza eenyurraa fudhata damooza. Namichi damooza kennuuf bishaan tokko magaalaa dhaqee bitachuu hin dandeessu yoonii fi maal jettaniin qubsuma biyya saniin qaban. Eegumsi biyya sanii amma biyya Eurooppaatii fi keessaafuu gandamma nuti jiru kana fa'aa ja'amnaa miti takka biyya sanii hamtuudhaan jirtu jechuudha. Waan ati takka si jala jiran bishaan tokko bitachuu hin dandeessu. Uummanni gurguddaan boodarra jiru ka jennu warra embaasii fa'aa wajjin walitti hidhaate. Amma embaasii eega wanni kun dhufe gabbee kunoo biyya keessa deemee waan kana haasawaa jira jechuu garte. Maaltu amma gabbaase duraan quban qabu maaliif bakka san ta'a? Ammoo wali gaafa dargii keessa murna Tigireetii fi Oromoo gartee achi beektaa waan quba qabuuf hin jaabeette. Kan banii magaalaa keessa gartee bakka dalagan achi wal dhawanii warra bahee wasana Suudiitii fi Yaman kana keessa warra qubatee irraa taa'u jira gartee kanuma shiftoomee jechuudha. Sababaa saniin bahee. Achirraa kaasee wanni kun ni jirti balaan akka ammaa tuni ammuma dhuftee tuni gartee gaafa walirra bobba'anii bifa kana waliin dalaguun akkumaan siin jedhanitti akkuma namicha kaanuu jee wannummaan amma isaan kana baasee kana ari'u kunuu gurguddaa isaan kana booda jiruu jira biyya keessa. Tun ijoolleen humaa quban qabdu nama damooza irraa fudhattuu jira nama gartee isaan kana itti gaafatama ta'eefii jiruu jira. Kanaan waan kana duubaan dalaysiisu jira waan jiruun qabaanii galatoomaa ammarratti irraa baha. Waadhu jaaldandoo galatoomi yaada bareedanuu qoodde jaallaba kanarratti waan nuun jettu yoo qabaatte nu jedhiiti asumaan goolaban. Kana waan hin jedhu gaani danda'uun beessatti ibsaniiru. Nachi keessa tures natti fakkaata qoodaa sana haala beessatti ibsee waan achi keessa quba qabu eega qunnamtis qabaachuu danda'u. Ani kan hin yaade durumaanu wanti kun mootummaan Itoophiyaatu harka keessaa qaba kan hin jedhu yaade duraanis. Maaliifu ijoolleen biyya arabaa jiran kun baay'oonni isaanii baay'ee sabboonaa qabu. Akkuma beeknu diinagdeenis woboo baay'ee gargaaru kan hundumaa quba qabu. Kanaafuu kan hundumaa dadhabsiisu warrumti immoo achi ta'anii Abiyyi faana nagadan jiru. Wanni nagadan jiru biizinesii deemsisan jiru akka dhageenyutti. Horii guddaa biyyaayis qabu. Horii sanas eega manas bibbitanii lafas fudhataniiru. Jarri kun immoo ergama qabu. Akkuma asitti biyya kanatti Awurooppaa keessatti ergama qaban. Sanagaa biyyaan wal qabata kan jedhuun poolitikaadhuma biyyi wal qabata akkuma Oromoo biyyatti adda adda facaasu kana warra moomna ta'ee achi wanni dinagdeen qabsoo kana gargaaru ijoollee bosonaa loltu gargaaru isaanis facaasee wal ficcisiisu iddoo hundumattuu Oromoo maaliifuu namichi kun isin jedha horii warqii maalii hundumaa harkasaa jira. Haayila Sillaasee caalanni kan biyya qabeenyi biyya isaanii kan kooti kan jedhu hundumaa firfirsuu irra jira. Horii kanatti uummatee saba Oromoo lafarraa sabuun kana qabeenyum isaaniin lafarraa balleessa kan jedhutti hidhatee ka'eera namichi. Oromoon garuu teenyeeti ilaalla. Qabeenya malee wanti tokkoon hojjetamu. Qabeenya sana qabatee Oromoon yoo beelofte yoo wanni hin qabu biyya. Warqiin harkasaa jira, taankiin harkasaa jira, wanti hundumtu harkasaa jira. Albuudaan Oromoo hundumtu harkasaa jira. Isaan saba Oromoo lafarraa qabeenya isaatiin balleessuu irra jira. Amma alaa ka'ee amma biyya keessaatti. Kanaaf kana wanti godhuun namarra jiru. Jaarsolii biyyaa kan Saudi Arabiyaas jiran, kan namummaa qaban, kan waan warri beekan yoo jiraatani isaan gatta'anii jara kana waliin haasa'anii warra otoon beekin yookiin horii faana deemanii biyya isaanii warra balleessu isaan duuba deemanii itti fakkaatee warra kana dhaabbadhaa jechuutu isaanirra jira. Gorsuutu isaanirra jira. Waa tokko gochuutu isaanirra yoo sana ta'uu baate rakkoon kun rakkoo guddaa ga'ee waan guddaa irraa nu ga'uu danda'a.
saba keenyas biyya amma biyyaatti deemee akka amma jaarri daanda'uun jirutti isa saba sabiyyaayyuu jidduu lixee lammii Oromoo kana keessa lixee nu ceequu danda'a. Saba Oromoo ceequu danda'a. Kuni balaa guddaadha. Warri kana immoo barbaadan baay'ee jiru. Kanatti bobba'anii warri ala jiranis warri dhageettii qaban biyya Arabaasuma jiruun jedha, Yemaanisuma jiruun jedha. Kanatti yaada warri sun qunnamtii ijaaramanii jara kana akkatti dhaaban, ijoollee kana akkatti walirraa dhaaban, ala keessaan hojjetamuutu irra jira. Kuni dafee dhaabbachuu irra jira. Jawaares kana dabarsuu isaati haa galatoomu. Kun immoo waan hundumarraayyuu warra biyya sana turan hundumayyuu eenyu keenya hundumayyuu kun kan eegamuudhaan achi hin jiraanne tokko waan godaa sana wanti beektanii har'uma eeggalamuutu irra jira. Atattamaan irratti bobba'ame wanti kun ijoollee kana jidduutti kan dhalatu kun inni darbeera karaa dhiifata akka jaarsaatti ta'anii yoo wanni akkuma aadaa Oromootti harkas wal dhiqanii gumaas walii baasanii amma danda'amutti yoo dhaabanii tokkummaa isaanii gara obbolummaa isaaniitti deebi'an waan biyya isaanii waan saba isaanii waan obbolaa isaanii biyyatti hafan horiin isaanii hin godhu horiin hin bada garuu biyyi isaanii yoo bade lammii isaanii bada. Kanaafuu diina waloo qabnu sana duraa dhaabbannu ijoollee kanas akkatti gorsan akkatti maal jedhan jaarsa biyyaattii fi jaarsa biyya alaa biyya arabootaa keessa jiraanatti iyyachuun biyya sanatti fakkaatan. Galatooma. Biyyee ulfaadhaa jaallan guddoo ulfaadhaa egaa Oromoon wal faana ta'ee qabsaa'ee diina isaa kan innikkaa kan isarra jiru kan biyya irraa akka ba'an isaan godhan biyya namaa keessa akka faca'an taasisan irratti xiyyeeffachuu otoo qabanii irratti xiyyeeffatanii gosaaf gandaan wal qoodanii balaan taane walirra ga'anii kana amma danda'ametti namni hafes inni badii godhes akka badii isaatti haa gaafatamu kan araarri barbaachisu akka araaramutti masunuu jettan dhaamsa keessan nus waliin geenya. Oromoon garuu nafe wal malee waan qabnu wal qabanne biyya keenya irratti eenyummaa keenya irratti nuti saba guddaa akka galma tokko geenyu warra nu keessaa lollo'ee ajandaa diinaa baattatee deemu Oromoon bakka jirutti fuuldura dhaabbachuu akka danda'u warra immoo akeekaaf kaayyoo dhugaa amanu akka gargaarru jaarmiyaa keenya akka jabeessinu ka jedhudha ammannaa. Egaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa egaa sagantaa keenya guyyaarraa jaal Danda'oo Gadaatii fi jaal Dhaabaa Ergee waliin qabanne asuma irratti xumurraa sagantaa biraatiin akka walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Ulfaadhaa deebana. Fayyaataa jaallan. Galatoome jaalchichaa carraa kana nuu kennite asirratti nu eegsuu keeti baay'ee galatoomi kan nagaa ta'ee miidiyaan kanas egaa akka cimsitan abdii qabna. Namnis akka dhufe irratti dubbatu abdii qabna. Galatoomaa. Oromiyaan biyya sabni Oromoo dhimmoota irraan. Muchas gracias.